Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya qabsooyituu ganamaa jalmagartuu saba yaada hedduu irraa bara dhaloonni kun jenneet waan qabanne egaa furtuun qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gulantaan isii gurguddoon sadii humna namaati beekumsaa fi diinagdeedha. Isaan sadeen kuni yoo wal ta'an daandii tokko riqicha tokko tarsiimoo tokko mul'ata tokkoo fi murtoo tokkoof akka sabaatti tokko keessoon ijaaramu lammaffaan hariiroo dantaa siyaasaatii fi imaammataatiin dammaquu fi keessoo diinota keenya irratti jechuudha yeroo hunda si'aa'inaan of ta'uun egeree Oromiyaatiif furtuu murteessaadha. Isin dhiyaatu jechuudha. Egaa sagantaan keenya har'a akkuma beekamutti beekumsi diinagdeen humni namaa wal qixxaatanii alaaf keessaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti akkasumas sochii falma qabsoo hadhaa waan magaggeessaa jiru kana goolabaan saffisiisuuf gaheen hayyoota akkasumas shoorri qarreef qeerroo namuu waan danda'u ka humnaan ka beekumsaan ka diinagdeen jedhu kan irratti akka diinonni keenya nama isaanii miilli cabe tokkoof miiliyoonotaan gumaachanitti nuti hoo gochaa jirra. Beekumsa hariiroo fi imaammata dantaa alaa sirna kaleessa 1960moota keessa lafa jalatti awwaalame fanjii san buqqisuudhaaf fanjii isaa warra adii wajjin nurratti awwaalansan buqqisuudhaaf shoorri hayyoota maali kan jedhuu fi gama waraana irratti fulleeffachuu fi waraana keenya ammayyeessuuf beekumsa ammayyaatiin tooftaa ammayyaatiin cimsuu waa hundaan bira dhaabbachuu irratti maaltu hojjetamuu qaba kana keessa hoo. Baraan kana diinni numa mataa keenya kana waliin ta'ee lafee keenya qabsee kan nuun bilisoomaa jira. Kan isaan bilisoomsaa jiru bal'aa Oromooti. Dhiiga Oromooti bara. Kanallee dhiiga Oromoo isaan bilisoomsee biyya keenya irratti abbaa isaan godhe. Arrallee dhiiga ilmaan Oromootiin bilisoomuu barbaadan. Akka dhiiga ilmaan Oromootiin hin bilisoomne kan godhuu danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo har'a keessatti kan qabsaa'aa jiru. Kanarraan sanallee dirree waraanaa deemu jiru. Dirree waraanaa sanarraa lafeen biyya Oromoo haa bilisoomsitu malee diinamaaf bilisoomsiti jee harka kennachuu qaba waraana bilisummaa Oromootti. Hidhataan tokko kan Oromoo ta'e akka Oromootti qawwee isaa osarraa miinne diinni deemee Oromoodhaaf meeshaa harkaa qabu san kan Oromoo taasisuudha qaba. Qabsoon tan yeroo ammaa kana keessatti akkasitti fuulduratti deemti galmaasni geessi torbaan tokkos nutti fudhatu bilisoom. Beekumsi gahee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maddaa jira burqaa jira kanaaf hayyoonni qoodaaf gahee mataa isaanii taphachaa jiranii. Isin kaasan kuni qabxiilee barbaachisoodha. Qabxiilee furtuu egeree bilisummaa Oromoo fi Oromiyaati. Maaliif yoo jette tokkoffaa diinagdeedhaan beekumsaan dandeettiidhaan kunniin sadanuu dugugguruu dugdaati. Kanaaf Oromoon sadan kana keessaa wanti irraa fayyadame jira yookiin ammoo wanti qabate jira isa jedhuufi Oromoon osoo qabxiilee sadan kana irratti akka ammaa cicceegaa adeemaa jiraatu ta'e bilisummaadhaaf fagoo hin jiru. Irraallee hin fagaatu ture. Garuu akka adeemsa amma deemamaa jiru kanatti fageenya guddaa irra jira. Qabsoo kana fuulduratti oofaa jira malee Oromoon akka jirutti akka hootitti jechuudha. Akka jirutti diina firoomsaa jira malee qabsoo isii tanaaf if muree hojjechaa jiru. Garuu qabsoo diinaafi akka amma haala yeroodhaa argaa jirrutti hamma qabsoo diinaa sodaatanii gaggodhatanii hollatanii kophee irraa baasanii deeman kanatti osoo qabsoo isiitiin baafatanii miilaan deemanii Oromoon guyyaa lama keessa bilisooma guyyaa lama keessatti. Ummanni Oromoodhaa akkaataa silaa qabsoo isaa kana bira dhaabbatu keessatti gahaa miti. Maaliif yoo jette ummata Oromoo haala yeroo ammaa kana keessa yoo ilaalaa jiraanne wanni isaan godhaa jiran maali? Diina guddisaa jiran diinaaf karaa banaa jiran malee qabsoo isiitiif karaa banaa jiran irraa irruudhaan mallee ummata Oromoo irraa akkuma dammaqanii jiranitti
kibbaalee kan bahaallee kan dhiyaallee kan biyya keessaallee kan biyya alaallee Oromoon tokkummaan isaa hin jiru. Caccabee jira burtukaa'ee jira. Kana gochuudhaaf ammoo tuyyuu walitti dhufnee jaarmiyaa gaaddisaa tokko marii akka nuti irra mari'annu kanatti ilmaan Oromoo kamiiyyuu dhaloota dammaqe uumee hayyoota jalatti hiriiree akkuma beekamu ka dandeettii qabu dandeettiidhaan ka beekumsa qabu beekumsaan ka diinagdee qabu diinagdee walitti yoo dhufe waan guddaa uume biyya ofii kana dhuunfachuu ni danda'a jedhee abdii qaba. Galatooma. Alaaf keessa teettaniitiin sagantaa kennaa caayaa ardaa marii waraana bilisummaa Oromoo kan hordofaa jirtan jechuudha. Yaada namootaati. Beekumsi gayaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi gabrummaa hadhooytu tan uummata keenyarraa goolabu. Akkasumas humni namaa gayaan kana malees jechuudha. Gama biraatiin diinagdeen gayaan haala yerootii fi diinota keenyaan xiqqeeffachuu irratti waraana bilisummaa Oromootiif geejjibamaa jira. Sababni isaas maali? Kanaaf ilmaan Oromoo ijaaramanii beekumsa kana walitti fidanii gara diinagdeetti jijjiiruu ni danda'an jedhee abdata. Kana gochuudhaaf inni barumsa qabu barumsa ofii kulaalee walitti qabee jallaa fi beekaa fi wallaalaa isaa gorsee qabee karaa sirrii karaa bilisummaan ittiin dhufuu danda'u akeekee yoo karaa buuse diinagdeetti jijjiiruu hin danda'a. Humna namni beekumsaa fi diinagdee qabu tokkummaa qabaachuun yoo tokkoome diinagdeetti illee bahuu danda'a. Yoo tokkoome barumsatti illee bahuu danda'a. Yoo tokkoome biyya isaa kana kan diinni itti duulu kana irraa kuffisee fudhachuu danda'a. Nuti akka sabaatitti Oromoon silaa har'a ka diini nuti duulu odoo hin taane nuti diinatti duuluu qaba. Maaliif saba guddaa kanatti duule. Sabni guddaan kun jala haadha itti duule odoo hin taane kanamatti duulee qabsee of jalatti deebisuu danda'u. Hammatee of keessatti garuu faallaa kanii dhaloota kiyyarraa eegalee dhaloota abbaa kiyyaa irraa eegalee dhaloota akaakayyuu kiyyaa irraa eegalee isa saba Oromoo ajjeesan malee isa saba Oromoo koloneessan malee argeellee hin beeku dhagaillee hin beeku haga umrii kiyyaa kanatti. Kana gochuudhaaf tokkummaa nu beeksisa, jaalala nu beeksisa, wal amantummaa nu beeksisa. Muuxannoon 74,91,2014 irraa hin baramin keessatti beekumsi hayyoota gama mooraatti akkasumas humni gama mooraatti diinagdeen gama mooraatti gocha lafarraatiin hamma silaa jedhamu akka diinni kenna oggaareef nama isaanii ba'u miliyoonaan dhangalaasan warqiin awwaalan san kabaja san argisiisee jira. Kanaaf beekumsa murteessaa hariiroo irratti kana keessa qabsoo tana goolabuuf maal gochuu qabna eessarra dhaabbannee if ilaaluu qabna kan jedhume dhaamsa. Jaalawwan kiyya gabaabumatti Oromoon ifumaaf Oromoo cabsite. Kanaaf bara 1992 keessa yoo hallaallu taate gaafa san keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gahaadha biyyaaf. Garuu uummata biraa dhabe. Hayyoota gaggaalii biraa dhabe. Qabsoon akkuma namichi hayyuun keenya keessatti qabsoon ta'a meeqa ulaa dura dhufteeti Oromoo biraa dhabdee jedhe. Dhugaadha kun qabsoon ta'a meeqa karaa laafaadhaan ulaa Oromoo dura dhufteeti ilmaan Oromootiif hayyoota Oromoo biraa dhabde. Ammallee dubbiin sana akkasiin taane Oromoon hayyootaa fi Oromoonni ka jirutti itti dammaquu qaba. Waraana keenya ammayyeessuuf beekumsa ammayyaatiin tooftaa ammayyaatiin cimsuu waa hundaan bira dhaabbachuu irratti maaltu hojjetamuu qaba. Kana keessa hoo cimina maaltu jira dadhabina maaltu jira jenneeti kan akka caatti ilaallee horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Sagantaan keenyarraa kana fakkaata
qopheessaan Suuf Margadaati turtii gaarii.